ati obboleessa kee biratti nama tokkoon hin dubba jechuun nama jaalallee kee ta'uus yookaan immoo namatti feetu tokko yoo ta'es biratti akkati homaa tokko dubbachuu hin dandeenye nan beeka. Obboleessi kan biratti dubbatu ni jira beektaa. Obboleessi tokko kan akka hiriyaatti dhiyaatu. Kan itti mistira jireenya keetiitti himtu kan itti mari'attu ni jira. Ammas obboleessi ati qaanfattu irraa qaanfattu immoo ni jira. Itti kee dhoksitu ni jira. Garuu innumti ati jireenya keetti mari'attu suni isuma bira teessee yoo nam tokko adda dhufee sin fedha sin jaaladha yoo sin jedhe ittisa keechuun uffata xiqqoo abbaadna. Jechuun itti sokke sin fedha jechuunis in ulfaata obboleessa bira ta'anii garuu immoo yommuu qofa obboleessarra adda ba'anii qofa ta'anii ittiin haasawata akkamitti na feetaa maal jettee keessa isaa waan jiru akkuma xabaatti illee ta'uu gaafachuu ni dandeessaa na bira teessee garuu haasawuu hin dandeenye mushayyoon. Ni qaanfachiisee amma dhugaa dubbachuuf ni dalagaa. Doktorri silaa sa'aatii kan qarataanii saba deemaa ministeera. Anguyyaa lamaaf irra hin jiru waan jirri ta'anis hin beeku. Biqiltuu mee walaloo wayii nu dubbisee ture. Biqiltuu walaloo wayii dubbisee mee walaloo jaalalaa ta'ee an nama tasgabbeessu amma miira ajaa'ibaa wayii keessa jira jedha an nama tasgabbeessu wayii nu dubbisee yoo qabaatte. Amma siif walaloo jaalalaa dubbisuu hin danda'u jechuun yoo amma kee ani fata akkasitti enya walaloo jaalalaa si dubbisee waan biraatti geessumanni keenya beekta. Siifi miti eni wayi nan beeka siifi miti garuu anumaa fati qofittee waliin teenyi yoo walaloo jaalalaa dubbisee ammas gara biraatti geessanii ajandaa nu godha. Hagorani kaayoo gara biraatti yaanis garuu anaaf taane waan nama tasgabbeessu maal jennaan kun ola amma ergin gaafa doktora wal baree kaasee ergin gaafa ishee waliin lakkoofsa wal jijjiiree walii bilbiluu eegallee kun har'a qofa kan birra shoon argin osoo isheen argin rafuu jedhu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa haala keessaa waliin hin dubbanne. Dubbanne isheen qorataa waan jaallattuuf qorataatu dhorke. Atamaa dhugaa na rakkise ilaal maaliif jaallattee nama biraa jaallatu yoo siin jedhe wayii sila jaalalti himattee hin dhuftu. Homaa tokko naan jechuun dandeessa. Wanti hin yoo jiraate rabbiin jajjabina siif kennu siin jedhan. Xiqqoo si waan gara keetti jallifataa jirtu natti fakkaata gaafan taa'ee yaadu. Suutaa amma laale ergi deemtee feesbuuk asirratti wallaggaa jettee poosti godhatte sanuu libbi qirxii bira jira bar. Waa jirti jechuudha bakka. Yaadaan badee dhugaa. Dubbisu. Wala kalau ninja. Badee bar kuttee yaadaan asitti dhiifte. Fagoon kee bar doktor mana bakka isheen jiraatu sanaa miti mana maatii isheetiin geedee biyee yaada keessa. Wayi jaalalaa wasii keenyaa wayi jaalalaa akkas gootee machaa. Gaarabbina. Machaa dilbaan deemsisaa jirti. Anaa mira keessa galee nama raggatu sanarraa na fuutee kun jaalala keessa na galchite wala dubbistu malee naan jedhaa qalbii. Gudii taane ani kanaan dursaayiti kanarra yoo irra ga'een beeku. Mee dubbisiifal tokko walalitti irra deebiin. Duraan dursee walaloo ani kaleessa gadhiise sun jechuun maali rakkoo wayii hin qabaa. Yaa rakkoo inuma qaba nan beeka maaliif jennaan guyyaa lammaffaa kiyya waan ta'eef
maarrakkate yookaan immoo bakka kamitti xiqqishuu mallee taatu yookaan immoo baay'ee haa ta'u bakka kamii rakkoon isaa. Walalochi egaa dubbachuuf jechoota isaa gaafa ilaalu jecha bareedaa bifa bareedaadhaan barraa'ee garuu dubbisa irratti xiqqoo yeroo dubbistu ni saalfattaa ni kolfitaa ammallee sagaleen kee xiqqoo si galchadhee jira jechuudha. Walaloo akkasii sagalee kee ol kaasee akka nama maayikirfoonii qabatee dubbisu jechuudha. Bifa sirrii ta'een jecha si walitti fidi walitti isnaa sadhiiti dubbisi. Dhugaa baay'ee dandeessa. Baay'ee dandeessa. Qabi kaidara taap ya godhan. Garuu isuma dheengadda darbe tokko sakaleessa darbe tokko nan dubbisa garuu si yoo akka carraa ta'e namni waraabas inni isas ani hin beeku garuu kanuma Dr. Biiftuu Barraadha malee kan biqiltuuti miti yoo walitti waraabdanii walitti nama gadhiistan ta'e ani viidiyoo kiyyaa asirratti namummaan tokko waraaba jedhee yaadee hin beeku. Garuu isuma waraabame. Calm down jennaan warra naafsi walitti nuuf barbaadan calm down jennaan jedhu jira. Hin beekan akkati biiftuu jaalattu ni beekan biqiltoonni isaan akkasiin jaalallee qabdu ni beekan waan akkasiin balleessanii. Maa namni bar anaafsitu wal bira jiraafitu maqaa kiyyaa fi maqaa kee fi yookaan immoo yoo maqaa irratti barreessuu dhiisanii footoo wal bira kaa'anii gadhiisan footoo sanallee eessa akka isaan fidan rabbi haa beeku. Oromoodhaa barsiisa miidiyaa irra ba'ee mana viidiyoo bahee taa'u miti. Isaan saala guyyaa tokko sagalee saala gaangaafa ajandaa wayii dhugaadii keessaa qotanii baasu. Wallaan Oromoo waan namaan dhabu maashaa Allah. Biqiltuu footoo dhumani gallaree keessaa hin qabneef wayiin argaaf tokko yeroo isaanii irra godhanii. Fidanii barisan waan dhaban Oromoo biraa waa dhabdee beekta. Kiisiin isaanis gaaleriin isaanis guutuudha yeroo kamiyyuu maashaa Allah. Ammoo yaadaan badhe yaa Rabbi yaa gooftaa koo eessatti wayi jaalala waan jaalalti machaa goote baranaan dubbadha. Machaa. Wayini haadha koo eessan nagaan. Baay'een gadda dhuga wayini. Yoo wana laal mana jaarii jaarsa ergatee waan inni yaada haaromsa isaa keessatti Dooktorii wajjin wal fuudhanii sargii godhatanii beelootti ofii suufa uffatee makiinaadhaan sargii ajaa'ibaa godhatanii wal fudhatanii mana galanii waliin ilmaan horatanii kana yaadaa bareewwanaas taa'e miskiin nafareema. Nammallee hin dhufne ilmaan argatame inni jalqabaa dhiira yookiin shamareedha. Taanii ilmaan meeqa akka argachuu qaban wasan haara taa'e. Macha waan barana fikirin si goote moo? Ayye anamma waraabannis dhiisanis nan galchuu na bira namni jiru garuu nama 75 mul'ata garuu namni taap godhe nama kudhan qofa taap godhe galatoomaa warrumaan kudhanii taap godhan galatoomaa biqiltuu siifidha waraaban dhiisan siifa walaleessa. Akkamma rifattee hin baane. Jechuun dhageessisee malee siifa walaleessan jedhani kan rakkoodha.
way kolfaan fitaa bara kana bakkanee sawaliin si abbooftaa tokko yoo waan jedhe yeroo walaloo kaleessa gadhiise tokko walaleesse kolfaan jalqabdee kolfaan xumurte naan jedhe. Dhugaa isaatii bara. Akkam godhanii maa akka jechuun yeroo tokko yeroo laayibira jiranii akka ija namaa dura jiran beekuunis gaariidha. Saa'ee gayyattee yaada kiyya sirriitti qalbeeffadhu waa xiqqoon si gaafadhaa obsaan na dhaggeeffadhu waan jaalalli na gootee yoomillee hin dubbadhu yoo furmaata naaf dhabdee yaada kiyya sirriitti qalbeeffadhu waa xiqqoon si gaafadhaa obsaan na dhaggeeffadhu waan jaalalli na gootee yoomillee hin dubbadhu yoo furmaata naaf dhabdee du'aa hima naaf kadhu. Rabbi guddaan na argaa akka itti si jaalladhu akkas jetti gaaffiin koo gubbaan ala yoomoo si wajjin jiraadha an haalaaf amalaan an garuu yoos dhabee eenyuti naaf caalaa dhukkuba jaalalaa akkamiin fayyisaa manni yaalaa sima biqiltuu sima. What? What's biqiltuu ma biiftuu jechuu feetee bakka inni barana uummata waliin bakka inni dhugaa.